Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa naashin opirisid miidiyaa oduu findigamaa qabaddeen dhufe hangafoota oduu findigamaa wajjin ani NOM. Ayyaanni Irreechaa Finfinnee haala gaariin kan geggeeffame yoo ta'u qarreen Oromoo mallattoo qabsoo gara fuulduraa jettu hedduu agarsiisuu fi yaada garaagaraa miidiyaalee adda addaa irratti dabarfatanii jiru. Irreecha Finfinnee irratti dhaadannooleen tokko kan dhaggeessifatan keessaa Abiyyi gadi bu'ii atiin taatu hin taane jechuun sodaa tokkoon malee sagalee isaanii ol fuudhanii dhiichisaa burraaqaa utaalaa garmaamaa shaggar keessa shaashaa jechaa duwwii biliyoonaan lakkaa'amtu tuftoo arraba keessatti goggossanii oolaniiru. Haalli Irreecha Finfinnee bara kana kan qarree qofa fakkaataa jedhan ayyoliin Oromiyaa irraa ergaa dabarfatan. Qarreen Oromoo bareedina uffata aadaa fi alaabaa isaanii wajjin faayamanii Irreecha Finfinnee geggeeffatan gammachuu guddoo akka qaban eeruu nuun gahaniiru. Bifuma kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon guyyaa ayyaana Irreechaa Finfinnee irratti haala gaariin geggeessaniiru. Iddoodhuma jiranii fi magaalaa Finfinnee keessatti kan qaamaan argamanii fi qawwee wajjin argaman aadaa, afaan, safuu, duudhaa fi daangaa Oromoo Oromiyaa irratti hirmaachuun isaanii akka hawaasni itti boonu taasisee argameera. Bosona keessaa lolaa aadaa Oromoo geggeessaa diina Oromoo barbadeessaa uummata isaa jajjabeessaa kufuu karaa irraa baballeessaa hidhannoo qawweetiin daandii mijeessaa siif jira siin jedhe woboon maaltu si hadheessaa anodaa siif ta'e oduu keen dhaga'ee ayyoomiin si ta'e siifuu manaa ba'ee siifuu qalma ga'ee siifuu biyyaa ba'ee siif bineensa ta'e siifuu biyyee ta'e siifuu fiigee kufee siifuu fiigaan dhufee andiina rukutaa si tulaa naccufee jedhe woboon irreeffateera NOM addeeffateera. Oduudhuma wal qabatee wajjin daa'imti waggaa 13 daa'ima deessee seenaa baay'ee nama gaddisiisu daa'ima waggaa 13 haatii fi abbaan ishee wal dhabanii gaa'ila isaanii diiganii addaan baanaan hireen ishee dararaa taate isaan lachuu qofaatti gaa'ila ijaarratuun intala isaanii kana lachuu akka waan ilmoo ofii hin taane karaa irratti gatanii isheenis bakka deemtu dhabde osoo cinqamtuu shifeeriin tokko fuudhee manatti galee ulfeesseera. Isheenu daa'ima waggaa 13 umrii kanaan ulfooftee daa'ima deessee yeroo isheen deessu abbaa fi haati ishee yaa abbaa kanaa hin jenne shifeertichi irraa dhalchees gatee bade erga ta'eeyyuu ishee yeroo ammaa kana daa'ima ji'a 8 waliin muudama keessa jirti. Nama ofii qabu hin qabdu inni irraa dhalchees garaa jabaatu abbaa fi haati ishee maaf akkas garaa itti jabaatan dhuma biyya lafaa gubbaa ga'uu nutti argisiisa. Oduudhuma wajjin wal qabatee godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa keessatti guyyaa 3/10/2022 irraa eegalamee dargaggeessaa fi dargaggeettiin Oromoo PP leenjii loltummaa gara mooraa waraanaa erguu eegaltee jirti. Ilmaan haadha hiyyeessaa lafarraa fixuu murteeffataniiru. Qeerroo fi qarreen Oromoo gowwoomfamtanii gara leenjii loltummaa sirna PP eeguuf calalamaa jirtan hundi keessan irra deebii murtoo keessan akka ilaaltan qeerroon Harargee lixaa gadi jabeessee isinitti dhaammateera. Utuma guutummaan Oromiyaa abidda sirna nama nyaataa kanaan gubachaa jirtu isin immoo lafee abboota keenyaa Ilmoo Qilxuu fi Jaarraa Abbaa Gadaa irra tarkaanfattanii sirna milik surpuuf deemuun dogoggora seenaan hin daganne ta'uu hubachuu murtee keessan irra deebi'aa of ilaalaa jedhan. Sabaaf duuluu yoo taate akkuma abbootii keenya kanneen akka Ilmoo fi Jaarraa Oromoof duulaa seenaa hojjedhaa darbaa malee sirna mana Oromoo gubuu wajjin hin qawween ani kaasu hin jirtu jechuun qeerroon magaalota garaagaraa yaada nuun gaaniiru. Oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan tura.